Ajajoota ciccimoo President Donald Trump guyyaa har'aa dabarsan muraasa simbiraan geenya hanga xumuraatti waliin taasisaniin jenna. Trump finciltoota Huutii Yemen keessa jiran irratti waraanni akka banamu ajajaniiru. Finciltoonni Huutii Iraaniin deeggaramani jechuunis akeekkachiisa haaraa kennaniiru. President Donald Trump sanbata xiqqaa har'aa naannawwan Yemen keessatti Huutiin qabaman irratti haleellaa qilleensaa walitti fufinsaan akka raawwatamu ajajuu isaanii ibsuun hanga finciltoonni Huutii Iraaniin deeggaraman haleellaa dooniiwwan daandii galaanaa murteessaa ta'e irratti raawwatan dhaabanitti humna waraanaa guddaa akka fayyadamanis waadaa galaniiru. Loltoonni keenya jajjaboon yeroo ammaa kana buufata shororkeessitoota, hooggantootaa fi ittisa misaa'ilaa irratti haleellaa qilleensaa raawwachaa jiru. Qabeenya doonii qilleensaa fi galaana Ameerikaa eeguuf akkasumas bilisummaa imala galaanarraa deebisuuf barbaannaa jedhaniiru President Trump maxxansa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti har'a barreessaniin. Humnoonni shororkeessummaa kamiyyuu dooniiwwan daldalaa fi galaana Ameerikaa bilisaan daandii bishaanii addunyaa irratti akka hin deemne dhorkuu hin danda'ani jechuunis dhaadatanii jiru. Hooggantoonni Huutii gama isaaniitiin akka jedhanitti magaalaa guddoo biyyattii kan taate Sanaa keessatti hanga ammaa waraana Ameerikaan banteen lammiileen nagaa 13 ajjeefamuun himataniiru. Odeeffannoo gama biraatiin Trump hojjettoota sagalee raadiyoo Ameerikaa VOA fi dhaabbilee miidiyaa Ameerikaan maallaqaan gargaaraman biroo akka cufaman gochuuf ajaja mallatteessanii. Bulchiinsi President Donald Trump sanbata xiqqaa har'aa sagantaa raadiyoo Ameerikaa fi sagantaalee miidiyaa mootummaan deeggaramanii fi kanneen dimokiraasii deeggaran biroo irratti dhiibbaa gadi fagoo taasisuu kan eegalan yoo ta'u, miidiyaaleen garaagaraa dhimma kana haala bal'inaan gabaasaniiru. Akkasumas Daarektarri dhaabbata miidiyaa sagalee raadiyoo Ameerikaa VOA akka jedhanitti hojjettoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa yookiin VOA hundi boqonnaaf akka ba'an taasifamaniiru jechuun dhimma kana mirkaneessanii jiru. Odeeffannoo gama biraatiin Trump seera jaarraa 18ffaa keessa ture fayyadamuun weerara gaangisteroota labsuu fi godaantota seeraan alaa saffisaan biyya ari'uu isaan dandeessisu har'a mallatteessaniiru. Ameerikaan gaangisteroota Venezuelaatiin weeraramtee jirti jechuun President Donald Trump sanbata xiqqaa har'aa seera diinota biyya alaa bara 1798 aangoo yeroo waraanaa bal'aa ta'ee fi Presidentichi imaammataa fi tarkaanfii raawwachiiftuu irratti mirga bal'aa akka qabaatan heeyyamu akkasumas adeemsa namoota jumlaan biyya ari'uu saffisiisuu danda'u kana mallatteessanii jiru. Tarkaanfiin kunis dhimma godaansaa irratti waadaa galanii turan sadarkaa olaanaatti akka dhiiban isaan dandeessa jechuun ibsamee jira. Egaa daawwattoota keenya murtoowwan ciccimoo fi dhiibbaa guddaa bifa addunyaa irratti fiduu danda'an President Donald Trump guyyaa har'aa mallatteessan kana muraasa isaa isin biraan geenye irra kanneen biroos egaa hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Anaan Media 2024 toora YouTube keenya like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Akkasumas TikTok irrattis kan nu argattan ta'a. Hanga yeroo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.